taanaan akka dubartoota kurnanii sana keessaa akka 5 gowwoota sanaa ta'uun dirqama. Inni abchaalli garuu kiristaanni abchaalli kiristaanni gooftaa Yesuusin eeggatu kiristaana yeroo hundumaa abdiif amantiidhaan jiraatu. Hir'atee argamuu hin qabu. Uleen keenya nu harkaa bu'uu hin qabu. Uleen keenya nu harkaa laaffachuu hin qabu. Akka kakuu moofaaf akka kakuu haaraatti bara kakuu moofaa uleen harka Musee fa'aa ture. Ulee ijaan argamu, ulee harkaan qabatamu, ulee mada garuu sababa kakuun irra jiruudhaaf ulichi ulee makanarra ulfinni Waaqayyoo buufateera. Kan singarramu ulicha kan qabatu warra raajota luboota warra jedhamanidha malee nama warra kaan miti. Bara keenya bara kakuu haaraa garuu ulichi dubbii sagalee Waaqayyoof amanti. Dubbichi sagalee Waaqayyoo dubbiin sagalee Waaqayyoo keessa jira. Isa keessa jirra taanaan qabaan biyya lafaa nu hin danda'u. Waraansoon biyya lafaa nu hin danda'u. Ceephoon biyya lafaa nu hin danda'u. Saa'itii kamittiyyuu haala kam keessattuu qilleensa kam keessattiyyuu yoo lolli ka'e kan dhaabbatee hafu warra ulichi harka isaanii jiru. Museen kadhachuu qofaa miti saba Israa'eliidhaaf ulichi harka isaa jiru galaana hidhee akka sabni Israa'el kakuu isaatti ce'u taasise. Kanaafiyyuu amantiin keenya dubbiin sagalee Waaqayyoo unu keessatti ija godhachuu qaba. Bara kakuu moofaa ulichi dubbii sagalee Waaqayyoof amantiidha. Kanatu nu harka jira. Inni iyyuu akka bara kakuu moofaa miti. Anas isin harkas hunduma harka keenya jira. Ulicha baannee ulee nama hawwuu hin qabu. Otoo ulichi nu harka jiru ulee nama fudhachuun nurraa hin argifamu. Nurraas hin bareedu. Uleen nu harka jiru dhimma baasa. Uleen sin harka jiru dhimma baasa. Uleen si harka jiru, uleen obboleettii harka jiru, uleen obboleessa harka jiru, uleen harmee abbee harka jiru dhimma baasa. Uleen harka jiru dhimma baasa. Dhimma baasa. Dhimma baasa. Akaasa jalqabaa nurra kaasa. Araano makaasa. Otoo ulichi si harka jiru qabaan biyya lafaa sin. Otoo ulichi si harka jiru galaanni itti seesin haabin. Otoo ulichi si harka jiru dukkanni biyya lafaa danqeessin qabin. Sababni isaayyuu gooftaa Yesuus gaafa dubbate biyya lafaa irratti rakkina qabdanii jedhe biyya lafaa irratti rakkina qabdu. Ani garuu biyya lafaa mo'eera. Wanti mo'ame kun immoo nurratti humna godhachuu hin qabu. Wanti mo'ame kun immoo nurratti dhaaboo godhachuu hin qabu. Kanaafiyyuu qophaa'aa ta'uun dirqama. Maaliin qophoone? Maaliin qophoone? Gaheen qophaa'uu keenyaa maali? Qophaa'uudhaaf ulaagaa maal nu barbaada? Tokko dammaqaa ta'u. Macaafa qulqulluu irraa kutaa tokko nan dubbisa. Roomee boqonnaa 13 isarra jiru nan dubbisa. Kutaa kanarraa wanta ijoo kaa. Innis maalidha hojjetan yeroo dura manne caalaa guyyaan fayyinaa nutti dhiyaatee waan jiruudhaaf. Kutaa kana nan dubbisa lakkoofsa 11 yeroo itti dura amanne caalas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isin irra jiru ta'uu isaa beeka. Yeroon kun yeroo itti isin hirribarraa dammaqxan ta'uu isaa beeka. Yerichi yeroo dura amanne caalaa guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef. Guyyaa gidiraa biyya lafaarraa fayyidu. Guyyaa waraansa biyya lafaarraa fayyidu. Guyyaa dhukkuba biyya lafaa kanarraa obbaafan. Impaasa kiraandala magaalaa Diyaas. Guyyaa itti fayyinee misirroo keenyaan simatamne kaadhimaa keenyaan simatamne mirga baasaa galee jireenya bara baraatti galee faarfannaa walirraa cinneen gammachuu walirraa cinneen guutamu. Akkaarraan ta'u akkaarraatti sitti hin fufu kanaan abdiin kutatin kun karaa si dhaabuu hin qabu. Kiristaanni karaa deemaan immoo otuu karaarra deemu waliin nyaatu harka wal qabataman. Kiristaanni karaa deemaan immoo otuu karaarra jiru waliin walloon waliin ceepho waliin arrabsu waliin hamatu waliin qoccoomu akkamitti akka deeme lafa ka'e sana bakka galuu qabu sanatti galuu haala mijeeffachaa deema malee. Yaada walii hiraa deema malee. Galaa fe'ate wal sooraa deema malee. Galaan nu harka jiru galaa dhumu ta'uu qabu. Galaan nu harka jiru galaa daandii keenyatti nu cibsaa deemu qabu ta'uu qaba malee. Tu karaarra jirru aduun nutti hin tu karaarra jirru guyyaan nutti hin dukkanaa'e. Otuu karaarra jirru lafti nutti hin dhiin. Kanaafiyyuu dammaquu qabu. Haalli nuti amma jiru keessa jiru kun yeroo nuti amma keessa jirru kun yeroo itti dammaquun nurraa eegamu. Akkaataa ammaa kanaan haala ammaa kanarratti dammu yoo dammaqne qilleensa hamichi darbatu irratti yoo dammaqne waanjoo diinni darbatu irratti yoo dammaqne kiyyoo diinni kaa'e cabsee nu dabarsa malee Waaqayyo kiyyichi nu qabu. Danqaraa diinni kaa'e cabsee nu dabarsa malee Waaqayyo danqarichi karaa hin nu dhaabu. Akka danqaricha cabsinee darbinuudhaaf qophaa'uun dirqama. Maaliin qophoona? Maaliin dammaquu qabna? Erga dammaqne maaltu nu barbaachisa? Tokko kadhanna. Saa'itiin amma nuti keessa jirru saa'itiitti kadhannaan nama keessaa du'e. Saa'itiitti nuti amma keessa jirru saa'itiitti akkaataan kadhannaa afaan namaarraa bade.
Saa'itiin nuti damma keessa jirru kun saa'itiitti akkamitti akka kadhatan akkamitti fuula waaqayyoo akka barbaadatan seexanni nama jalaa dhokse. Kanarrattis kiristaanni akka hin dammaqneef seexanni qolatti gochaa jira. Nuun immoo isiniin immoo keber godhee kun dhaabuun qabu hamichi nurratti immoo hin qabu. Kanaafiyyuu kadhannaadhaan dammaquun dirqama. Maatiyoos boqonnaa 7 irratti gaafatanii ilaaltanii dammaqa jedha malee macaafni qulqulluu lafaan jedhu kutaa kanarras wanta ijoo tokko hubanne Maatiyoos boqonnaa 7 innis maalidha yoo jettan balbalicha rukutaa isiniif hin banama. Nam tokko keessummaan mana keessan akka dhufu kan isinitti hin bartani balbala foddaa keessan irra yookiin hulaatti baatan irra namni akka dhaabachaa jiru kan itti isin hin bartani yoo sagalee barrii keessanii dhageessani kan isin kaatanii banuuf dandeessan malee otuu sagalee dhagahin kaatanii hulaa banuu hin dandeessan. Sababni isaayyuu akka kaatanii bantaniidhaaf sagalee yoo dhageessani. Unis qosoqosuun nurraa barbaachisa. Gaafa qosoqonne gaafa hulicha rukunne inni hulicha eegu ufee nu bana. Inni hulicha eegu ufee ol nu gasha. Otuu hulichaan qosoqosin jalqaba garuu wanti nu barbaachisu maa inni ota dammaqu. Otuu rabnu sagalee akkatti dhageenyu qabnu gaafa dammaqne garuu sagaleen lafaa nu kaasu. Sagaleen nu jabeessu, sagaleen nu ijaaru, sagaleen humna nutti godhu, sagaleen ayyaana nutti dabalu, sagaleen nu fiigsu, sagaleen gaara mochaadhaan nu dhaabu, nu dhufu. Saayitiitti namni abdii guutate kana keessatti, saayitiitti namni baay'een gaddu kana keessatti kan lafaa nu kaasu doktara kan miti, kan lafaa nu kaasu hospitaala kan miti, kan lafaa nu kaasu dubbicha jireenyaati. Dubbichi akka lafaa nu kaasuudhaaf dammaquu qabna. Inni lammaffaa maalidha yoo jettanii dammaquudhaan wanti nu barbaachisu maalidha yoo jettanii tokko qabxii lamanne gaafa ilaallu dubbii jireenyaa soorachuu. Isqeel boqonnaa 3 irratti gaafatanii ilaaltanii yaa mucaa namaa dhee waaqayyoota Isqeelitti waa dubbata. Kai macaafa maraamaa kana nyaat erga nyaateet Isqeel kan inni dhaqee saba Israa'el sooruuf dura inni nyaate afaan isaatti mi'aa garaasaas hin guuttate. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti dubbii waaqayyoo akkasii ani wangeelatti hin leeyya'u. Irahadi gaman tora laba gaayas. Inni humna waaqayyooti. Humna waaqayyoo ergatee laga nu ceessa. Humna waaqayyoo qilleensi dhaabuu hin danda'u. Humna waaqayyoo du'aan dhaabuu hin danda'u. Humna waaqayyoo dukkanni dhaabuu hin danda'u. Sinitti himuu humna waaqayyoo waan ta'e dukkani dhaabuu hin danda'u. Humni waaqayyoo galaana hira. Humni waaqayyoo gaara dhoosa. Humni waaqayyoo du'aa kaasa. Humni waaqayyoo seenaa jijjiira. Ani wangeelatti hin leeyya'u. Inni maal dharee humna waaqayyooti. Nuun qaanes macaaficha soorachuu. Nulleeyyaas macaaficha nyaatu. Kanaafuu dammaquudha erga dammaqnee wanti nu barbaachisu macaaficha nyaatu. Akkamitti dammaqna akkamitti akka dammaqnu nu godha. Ulaagaan nu qopheessu maal qophaataa erga nuun jedhee waaqayyo qophaa'uudhaaf maal nu barbaachisa kadhannaan nu barbaachisa macaaficha soorachuun nu barbaachisa. Ulaagaa keenya akka nuyi ittiin jabaannuuf qabdii godhee gooftaa keenya nuu kenneera. Hafuura isaa nuu kenneera. Humna isaa guutamuudhaaf humna isaas nu keessa jiraachuudhaaf nuyi hafuuricha keessa jiraachuudhaaf inni hangafaaf inni ija'u maalidha yoo jettani macaaficha nyaachuu. Otoo nyaatiin hojjechuun hin danda'amu. Otoo nyaatiin deemuun hin danda'amu. Otoo nyaatiin fiiguun hin danda'amu. Nam tokko qotuudhaaf dura nyaachuun dirqama. Nam tokko lafa qofforuudhaaf yoo nyaata qabaate yoo hanni isaa qabaate wanta hojjetamu sana sirriitti hojjechuu danda'a. Inni sadaffaan maaliin dammaquu qabnaa? Yaada garaa Kiristoos qabu ture qabaachuudha.